That was God have mercy upon us. Dhaggeeffadhu warri miidiyaa irra miliyoon dirribaa paantii dubartii uffate jettee hiyyaa hooltu. Akkuma ati qaala'insa jireenyaatiif jecha xibsii kitifoo qurxii osoo garaan kee nyaachuu beeku shiroo nyaattu. Anis qaala'insa jireenyaatiif jechaan paantii dubartii uffadhe utuu paantiin dhiiraa jiruu jechuudha. Oduu teenyaa jalqabaatiin maqaa saba guddaa dhahachuun viidiyoo safuu cabsee miidiyaa hawaasaa gubbatti maxxansaa kan jiru miliyoon dirribaa hatattamaan seeraan gaafatamuu qabaa jedhame. Magaalaa walakkatti uffata dubartii keessumaa gama jalaatti kan uffatamu godhatee viidiyoo kan waraabe miliyoon dirribaa immoo uffata dubartii qaala'insa jireenyaatiifiin uffadhee jechuun deebii laateera. Viidiyoon gabaabaan TikTok gubbaatti fe'amee fi suuraalee miidiyaa hawaasaa Feesbuukii gubbaatti qoodame kan miliyoon dirribaa dheekkamsa kaaseera bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoon Baahirdaar keessatti haleellaa raawwachuu dubbi himaa mootummaa Abiyyi ifatti ibsan. Torbaan tokko gidduutti Oromoota 30 kan fixan faannoon ajjechaa suniif ibsa kan hin baafne Dr. Laggasaa Tulluu Baahirdaaritti garichi haleellaa jabaa raawwateera jechuun himan. Ibsa dubbi himaa mootummaa Abiyyi baase bal'inaan dhageessu. Oduu gaddaatiin ogeessi kaameeraa duraanii OBN du'aan addunyaa kanarraa boqotan bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun gareen Hamaas karoora Faransaay biyya Falastiiniif beekamtii kennuudhaaf murteessite gammachuudhaan simate. Tibbana pirezidaantiin Faransaay Filisxeemiif beekamtii kennuuf akka jiran himanii turan. Isallee ni dhageessu. Ashama akka moltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin maqaa saba guddaa dhahachuun viidiyoo safuu cabsee miidiyaa hawaasaa gubbatti maxxansaa kan jiru miliyoon dirribaa hatattamaan seeraan gaafatamuu qabaa jedhame. Magaalaa walakkaatti uffata dubartii keessumaa gama jalaatti uffatamu godhatee viidiyoo kan waraabe miliyoon dirribaa immoo uffata dubartii qaala'insa jireenyaatiifiin uffadhee jechuun deebii laateera. Dargaggeessi Oromoo miidiyaa hawaasaa gubbatti hordoftoota 600 ol qaban miliyoon dirribaa viidiyoon arra gadhiisan ijoo dubbii ta'eera. Yeroo dhiyoo as beekamtii argachuuf waan horiin hin raawwanne raawwachuudhaan kan beekaman dargaggoonni Oromoo garii gocha isaanii irraa of qusachuu qabus jedhan yaada kennitoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman. Arra ganama viidiyoo miliyoon dirribaa gadhiise miidiyaa hawaasaa gubbatti dheekkamsa guddoo kaase. Dargaggoon afaan Oromootiin dubbatu kun irra deddeebi'iin viidiyoowwan fofokkisoo sabicha maqaa balleessan Oromoo akka waan bineensaatti fakkeessan gadhiisuun aadaa godhachaa dhufeera. Amma dura yeroo miidiyaa hawaasaa TikTokii jedhamutti dhufu akka nama xiinsammuudhaan miidhametti uffata hunda ofirratti ciraa kan ture miliyoon dirribaa boodarra immoo ejem addatti viidiyoo jedhamu sana argachuu baatus waan garaa isaatii bahe deebisee nyaataa jedhu hedduun namoota. Miliyoon dirribaa osoo waan garaa isaatii bahe deebisee nyaata jechuun hedduun namoota duraanuu arrabsaa jiranii arra garuu faallaa kana dhumarratti magaalaa walakkaa dhaabbachuun uffata baafatee mul'ata. Uffanni inni baafatee mul'atu kun uffata dubartii keessumaa gara gadiirratti uffatamu yoo ta'u viidiyoon isaa kun bal'inaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodameera. Miliyoon dirribaa arra viidiyoo qofa utuu hin taane suuraan inni magaalaa walakkaatti uffata qaama gama jalaatti uffatamu kan dubartii uffatee osoo dhaabbatuu mul'isu Facebook gubbaattis guddoo qoodameera. Hedduun namoota viidiyoo inni TikTok gubbatti maxxansee fi suuraa inni Facebook gubbaatti dhoobe hordofee dhimmicha mormaniiru. Ejem yaada namoota miidiyaa hawaasaa gubbatti qoodanii hedduu ilaaluun yaadni namoota hedduun wal fakkaataa ta'uu kan taajjabe yoo ta'u, hedduun namoota dargaggoon maqaa biyyattii sadarkaa kanatti gadi buuse seeraan to'atamuu akka qabu gaafatan. Dhugumatti namni waan sodaatu hin qabne mataan isaa sodaadha akkuma jedhamu bilisummaan dhuunfaa daangaa dabres balaa qabaa jedhan. Hedduun
hedduun namoota dhimma kanarratti gama feesbuukiitiin yaada laatan. Sabaaf sablammoonni biyyattii biroo viidiyoo miliyoon dirribaa ilaalan Oromoon guutuun akkuma saba amantaa hin qabne saba safuuf safeeffannaa hin qabneetti fudhatti kan jedhan yaada laattoonni dhimmi miliyoon dirribaa daangaa waan dabreef sabichaas maqaa waan xureesseef hatattamaan to'atamee seeraan gaafatamuu qabaa jedhu. Yaada laattoonni kun kanaan osoo jiru qaamonni seeraa biyyattii miliyoon dirribaa saala wal fakkaataan himachuu akka danda'anis himameera. Dargaggoon Oromoo miidiyaa hawaasaa gubbatti hordoftoota 600,000 ol argate kun viidiyoon nagaa inni waraabee TikTok gubbaatti maxxanse hin jiru. Koomeedii jechuun waan saba Oromoo guutummaatti maqaa xureessu hojjechuun amala isaati. Dhimmi kun mormii kaasuu hordofee miliyoon dirribaa deebi'ii laateen ani uffata dubartii keessumaa kan gama jalaatti uffatamu sana kaniin uffadheef qaala'insa jireenyaa dadhabeetii jechuun deebi'ii laate. Dhaggeeffadhu warri miidiyaa irra miliyoon dirribaa paantii dubartii uffate jettee hiyyaa hooltu. Akkuma qaala'insa jireenyaatiif jecha xibsii kitifoo qurxii osoo garaan kee nyaachuu beeku shiroo nyaattu. Anis qaala'insa jireenyaatiif jechaan paantii dubartii uffadhe utuu paantiin dhiiraa jiru jechuudha. Maaltu si iyyisiisare? Kanarra kan dabre iyyiinsa nama tokkootillee hin dhaga'u kan jedhan miliyoon dirribaa ani eenyuyyuu bakka bu'ee hin hojjedhu eenyuyyuu sin sodaadhu. Kanaaf immoo ani afaan Oromootiin hin hojjenne ani afaan Oromoo dubbadhe jechuun ammallee ani Oromoodha jechuu miti jechuun inni afaan Oromoo yoo dubbates Oromoo ta'uu dhabuu akka danda'u akeeke. Miliyoon dirribaa deebi'ii kenneen koomeedii dalagaa jiraachuu himee afaan Oromootiin hin hojjanne jechuun falmam. Kan nama ajaa'ibu garuu deebi'ii kana wayitaa deebisutti afaan Oromootiin deebii laachaa ture. Inni afaan Oromootiin hojjete hojjechuu baate namoonni namni kun eessaa akka dhalate ni beeka jechuun miliyoon dirribaa ilma Oromoo akka ta'e uummanni biyyattii waan beekuuf waan godhaa jiru akka dhaabu gaafataniiru. Miliyoon dirribaa gama isaatiin itti dabaluun akkas jedhan ani akkaan barbaadetti jiraachuu mirgan qaba jechuun ibsan. Wanta gadi fiddu tokkollee hin qabu. Fakkeenyaaf miliyoon dirribaa mirgaan qabaa jechuun dhimma kana ofirraa deebisuudhaaf yoo falmu gocha fokkisaa inni amma magaalaa walakkaatti godhe kana ilaalchisee garuu seerri akka Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwanni 639 gocha addaggummaa fi layyaasisaa yookaan ammoo public indensii kana naamusa gaarii fi faallaa safuu hawaasaa akka ta'etti ibsam. Kanaanis ammoo gochi akka miliyoon dirribaa kun iddoo mul'ataa ta'etti yoo raawwatame hidhaa salphaa ji'a 3 haga waggaa tokkotti ni adabsiisaa jedha. Haala kanaan miliyoon waggaa tokko ol hidhamuu akka danda'u seerri ni tumam. Mirgaaf dirqama biyyattii wallaaluun aadaaf safuu wallaaluu fi barnoota amantaa dhabuun dargaggoota hedduu ammatti miidiyaa hawaasaa gubbatti qilee buusaa akka jirus ni tilmaamamam. Hedduun namoota ganama har'aa irraa jalqabee poolisii magaalaa Finfinneetii fi Oromiyaa dargaggoo kana qaama seeraatiif akka dhiyeessan waamicha godhaa jiru. Miliyoon dirribaa akka dargaggoo tokkotti miidiyaa hawaasaa dhugumaan itti fayyadamee carraa jireenya isaa ittiin jijjiirrachuu osoo danda'u waan maqaa saba guddaa kana balleessu dhaabuun dirqamaa jedhu hedduun namoota dhimmichaaf yaada laatan. Oduu biraatiin gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoon Baahirdaar keessatti haleellaa raawwachuu dubbi himaa mootummaa Abiyyi ifatti ibsan. Torbaan tokko gidduutti Oromoota 30 kan fixe faannoon ajjeechaa suniif ibsa osoo hin baasin Dr. Laggasaa Tulluu haleellaa Baahirdaar irratti ibsa laataniiru. Haaluma kanaan gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoon hojjettoota UNICEF irratti haleellaa raawwachuu Laggasaa Tulluu beeksisan. Ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kan ta'an Dr. Laggasaa Tulluu fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka barreessanitti gareen faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'u hojjettoota UNICEF haleeleeraa jedhan. Laggasaan akka ibsanitti gareen hidhannoodhaan naannicha keessa socho'u kun humnoota diigumsaa keessaaf alaa waliin ta'uun uummanni Amaaraa nagaa dhabuun akka jiraatu gochi isaan godhaa jiran gochi badii kun kan hin dagatamnedha jedhan. Gareen kun hojjettoota UNICEF kan gargaarsa daa'immanii irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran haleeluu ibsan. UNICEF naannichatti daa'immaniif dargaggoonni gara mana barumsaatti akka deebi'aniif maaliif tumse? Maallaqa arjoomuudhaan daa'immaniif soorata madaalamaa maaliif dhiyeessuu irratti xiyyeeffatan jechuudhaan hojjettoota dhaabbatichaa butuun kaan immoo mooraa dhaabbataa UNICEF kan Baahirdaaritti argamu irratti boombii darbachuun miidhaa dhaqqabsiisaniiru jedha Laggasaa Tulluu. Dr. Laggasaa Tulluu miidhaa dhaqqabsiisuu malee garichi miidhaan inni dhaqqabsiise maal akka ta'e ifa hin goone. Kan nama
gaddisiisuu fi nama ajaa'ibu garuu faannoon Oromoota 30 fixxee Laggasaa Tulluu arra ibsa baasan kun amma dura homaa hin dubbanne. Miidiyaaleen akka OBN kan haleellaa naannoo Amaaraa arraa gabaasaa oolan ajjeechaa Oromoota irratti xiyyeeffatee raawwatame xiqqoofillee ta'uu yeroo qilleensaa hin kennineef. Akkuma yaadatamu torbaanota darban kana qofa godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakkoota garagaraatti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon raawwataniin namoonni 30 ol du'uu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaatti guyyaa tokko dura godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun uummata konkolaataan deemaa ture irratti baneen namoonni 9 ol galaafatamanii turuu EJM odeeffateera. As qofa otoo hin taane godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jardaa Gaajaarteetti torbaan tokko dura gareen kun haleellaa raawwateen namoota nagaa 15 ol ajjeesee ture. Oduu itti aanuu fi oduu gaddaatiin ogeessi kaameeraa duraanii OBN du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Ogeessi kaameeraa guddaan Oromoo kun erga du'aan boqotanii booda sirni awwaalcha isaanii sarara raawwatameera. Ogeessa kaameeraa duraanii OBN damee Shawaa Kibba Lixaa kan turan obbo Tasfaayee Simee dhukkubsatanii Ebla 2017 du'aan addunyaa kanarraa boqochuu miidiyaan inni keessa hojjechaa ture OBN gabaaseera. Obbo Tasfaayee Simee adoolessa bara 1953 godina Baalee Gasaraatti haadha isaanii Adde Fasasuu Mokkonnanii fi abbaa isaanii obbo Simee Ayyaanee irraa akka dhalatan seenaan isaanii ragaa baham. Adoolessa bara 1999 keessa yeroo dhaabbanni raadiyoo fi televezyiiniin Oromiyaa hundaa'e irraa kaasee ogeessa kaameeraa ta'uun godina Shawaa Kibba Lixaatti ramadamuun hanga bara 2013 soorama ba'uutti OBN keessa hojjetaa ture. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa erga boqotee booda sirni awwaalcha isaanii arra Ebla 3 bara 2017 magaalaa Wallisootti akka raawwatame OBN gabaaseera. Oduu itti aanuun gareen Hamaas karoora Faransaay biyya Filisxeemiif beekamtii kennuudhaaf murteessite gammachuudhaan simate. Tibbana pirezidaantiin Faransaay Filisxeemiif beekamtii kennuudhaaf akka jiran ifatti dubbatanii turan. Gareen uummata Filisxeem bilisa baasuudhaaf qabsoo gootu Hamaas ibsa pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron tibbana laatanirra dhaabbachuun deebi'ii eda kenneen Faransaay biyya teenyaaf beekamtii kennuudhaaf sochiin jalqabde tarkaanfii barbaachisaadha jette. Hamas Mahmoud Mardawi hoogganaa olaanaa Hamas keessaa nama tokko. Mahmoud akka jedhanitti pirezidaanti Macron mootummaa Falasxiiniif beekamtii kennuudhaaf qophiirra jiraachuu ibseera. Nutis kana gammachuudhaan simannaa hedduu gammanne jedhan. Mardawiin itti dabaluun akkas jedhan. Ibsi kun yoo hojiirra oole addunyaa ammaa keessatti jijjiirama gaarii fiduu danda'a jedhan. Haqaa fi mirga Falasxiin kabachiisuufis beekamtiin faayidaa qaba jedhan Mardawiin itti dabaluudhaan Faransaay miseensa jabduu dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti sagalee guddaa qabdu ta'uu kaasuun tarkaanfiin ishee kun ammatti murteessaa fi Filisxeem kan barbaachisu ta'uu eeran. Qondaalli Hamas kun hawwiin uummata Filisxeem bilisummaa walaba ta'uu fi mootummaa ofii isaanii dachii isaanii irratti ijaarrachuu akka ta'e kaasanii isaan cinatti Al-Qudsi yookaan ammoo Jerusalem akka magaalaa guddoo taatu gochuun hawwii isaanii isa hangafaa ta'uu kaasan. Akkuma guyyaa kaleessaa isin biraan geenye pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron guyyaa tokko dura Faransaay biyya Filisxeemiif beekamtii ji'a waxabajjii keessa laachuu akka dandeessu akeekanii turan. Amma Falasxiiniif beekamtii kennuutti tarkaanfachuu qabna, sadarkaa tokko duratti deemuun gaariidha jedhan. Baatii dhufu keessatti kana ammoo nuti ni raawwanna jechuun dhaadatan Emmanuel Macron waan kana godhuudhaaf nama gammachiisuu fi miti kan jedhan Macron dhugaaf haqa barbaaduudhaaf kana raawwannaa jedhan. Kanaan osoo jiru Faransaay fi Saudi Arabiyaan furmaata biyyoota lamaanii yookaan two state solution irratti xiyyeeffachuun walga'ii guddaa qopheessuuf karoorfachaa akka jiranis himameera. Akkuma beekamu miseensota dhaabbata mootummoota gamtoomanii 193 keessaa 147 mootummaa Falasxiiniif beekamtii kennanii jiru. Haga ammaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti biyyoota muraasa qofaatu Filisxeemiif beekamtii biyyummaa hin kennine. Itoophiyaan warra Filisxeemiif beekamtii kennan keessaati. Yeroo gaarii.